Oromoon tun bakka jirturraa dararamtee cinqamtee tabiyya jirtu tabiyya hambaa jirtu tabiyya ormaa jirtu hundi jechuudha. Harakkoo keessiirus kaballoo keessiirus yaada isinii qoodaa jiraniiru. Asumaanuu hundi keessan obboleeyyan kiyya viidiyoo tana kallattumaan akka dhuftaniin laayik godhaatii sheer godhaadhaa wal biraangaa yaada qabdan kommentii jalatti yaada keessan naa qoodaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akka jirtan maratti obboleeyyan kiyya nageenyi rabbii isin bira haa jiraatu. Akkam jirtan warri biyya keessiirus biyya ormaa jirus hundi keessan akkam jirtan jechaa eegaan obboleessi keessan Nasruun dhufeetiin jira. Wanni inni dhufeef arra warroota magaalaa tana keessatti balloon bira dhaabbachuu ture haga arraatti balloo cinaa dhaabbachuu dhabaniif dhaamsa dhaamuu fi akkasumatti isaanitti illee dubbachuu fi asumaanuu hundi keessan obboleeyyan kiyya viidiyoo tana kallattumaan akka dhuftaniin laayik godhaatii sheer godhaadhaa wal biraangaa yaada qabdan kommentii jalatti yaada keessan naa qoodaa. Yaada keessan naa qoodaa. Eegaa obboleeyyan kiyya wanni jechuu barbaade isiin dura. Eegaa obboleeyyan kiyya namoonni baay'een balloon bira dhaabbatanii jira magaalaa tana keessatti hin jiru. Namni guura akkate balloon namarraa nafu hunda namaatu bira dhaabbataa dhalaas haa ta'u dhiiraas haa ta'u xiqqaas haa ta'u guddaas haa ta'u hunda takkaa balloon namarraa hafeen beeku bakka rakkoon itti dhaabbatte bakka rakkoon itti hammaachaa deemtu balloon hogguu argee dhaqeetii rakkoo san dhaamsa. Arrammoo maal keessa jira? Inni kun abbaa ilmaaniiti. Ilmaan kana kophaa guddifachaa jira. Wajjiin qabamee ijoolleen sanuu maal akka jirtu namni beeku jira. Afaan ijoollee isaantu inni maal haajan malee jira. Warri magaalaa tana keessa jiru akkanuma callisee akka nama gartee muraayaa ija hin qabne itti kaa'anii muraayaa ija hin qabne akka nama san itti kaa'anitti osoo ijaan gartanii calliftanii maaliif teessan moo rakkootu takka takkatti isin qabate moo rakkoo dhuunfa dhuunfatti harkaa isin qabamu moo teessantu taballoo caalaa hammaate moo rakkoo akka balloorra jirtu tacaaltuutu isinit jira moo wanni hanga ammaa hundi keessan calliftanii osoon abaluu fi jenne wanni calliftanii teessaniif maali? Laalame yuutuubiilee keessan hunda jala deemeetiin laalaa jira. Hordoftoonni isinit dubbachaa jiraara. Oromoon tun bakka jirturraa dararamtee cinqamtee tabiyya jirtu tabiyya hambaa jirtu tabiyya ormaa jirtu hundi jechuudha. Harakkoo keessiirus kaballoo keessiirus yaada isinii qoodaa jiraniiru. Yeroo isin viidiyoo kan lakkiftan maa balloo cinaan dhaabbanne balloo nu dhaqqabaa janiiti isinitti iyyaa jiraniiru. Agartanii jirtanii bineensota yeroon akkaawuntii isaa fuudhu maaliif na bilbiltanii nasu hoottaa gurbaa kana kanaaf kana goonaati jettanii eegas illee na dubbattanii balloo haalatti gartee jara sana harkaatti fuunu akkamitti qishullee yaaduu dhabdan akkamitti isinii dhagahamuu dhabe bileeyyan gayya. Anilleen dhugaa kana dura mashkuulallee ture immoo irraa nafneen hanga dhumaatti illee irraa nafne akka keessanitti. Gurbaan abdiin kun waan inni hojjechuu ture beeytanii Jawaadin maala keessiiruu beeytan. Jawaadin dhamaasanii jawaadin haala jawaadin keessiiruu walumaa galatti ni beeytanii jechuu barbaade. Warroottan biraawu. Abdiin kun waan godhuu ture hundi keessanii dagattanii. Magaalaa sana keessa gartee siirii fi maaree jaamee deemu jiru namni deemuu ni jiru eenyu. Abdii kana amma immoo korma dhalaati duraanuu dhalaa wali jaarrateeti dhalaa jidduu taa'ee waan isaan godhan waan isaan bor godhan waan isaan iftaan godhan karoorsaa fi jira. Isin immoo callifnee yeroo haala kanatti teenye gurbaan guyyoo miidhaa kana achi kamiidhamu taate maqaa keessanii akkami viidiyoo takfirii viidiyoo akkami ol baatanii dubbachuu teessan fuula dura yoo gurbaan kun asiin miidhame akkam jettaniiti ol baatanii warroottan gartee balloon cinaa dhaabbachuu ture kun akkam jettaniiti ol baatanii viidiyoo waraabuu teessan yoo gurbaan kun miidhame. Waa takka isinitti hin dhagahamu jechuun sammuun teessan tun cufaadhaa jechuun rabbi isinaa fixu. Balloon nama akkami namarraa hafa. Balloon yoo viidiyoollee waraabuu baate nama gartee rakkachuu ture bilbilaan barbaadee yookaan nama sitti ergee yookaan meeqam keessatti halkanii guyyaa nama gaafata har'a isa gaafachaa jirtanii namni isa gaafachaa jiru jira. Tokkoffaa irratti baaroo maaliif jallise?
guddaan nuti asii qabnu tokko baara too maaliif callifte maaliif cal jettee balloo akka cinqamu jiru kana akka dararamu jiru kana maaliif teessee ilaalta viidiyoo tana jalatti yoo viidiyoo tana kana dhaggeeffatan taate deebisaa naa godhaa hundi keessa warri balloo akkatti calliftanii teessanii ilaaltan kun dila kana wanni ka'u calliftanii rigaa ijaan osuma gartanii akkanatti ustaniif kun maalime obboleeyyan kiyya duuba kommentii teessan hunda tokko namaa eegaa gartee guyyaa dheengaddaa jala deemeetuma laalu jira maaliif ballootti hin dhayine balloo maacinaa maan dhaabbanne gara waatsaappiin sagalee naanju akkuma ammaa hordoftoonni gara waatsaappii fi gara teelegiraam gara yoon kanatti natti dubbachaa jiru kana akkuma isaan gartee waa'ee balloodhaa natti dubbachaa jiran kanatti isinittis dubbachaa jira hordoftoonni isinittis akkasuma dubbachaa jira maaliif namni tafiirra dhaabee ilaalaa akka isaan itti natti dubbachaa jiran anis waan hin beeku jecha isinis keessattuu baar akkasitti dubbachaa jiran dhibbarraa dhibbatti hin beeka viidiyoo teessan gara jalaatti kommentii teessan guutuu dubbifnee yeroo laalle yeroon isin jala deemee laalle waa'ee balloo jechaa jiranii maaliif calliftan yoo rakkoo hamtuu keessa jiraattanii rakkoon hamtuun teessan rakkoo balloodhaa caaltuu yoo taate namu rakkoo keessa jira waan walii goonuu qabnu du'aawwan walii godhuudha namu hogguma tattaafate hadura gartee furmaata harkate haboodirratti aantetti aanee wancinaa dhaabbata maaliif calliftanii teessan obboleeyyan akka kun nurraa numa eegama anan gadan deetiiti yaabbar nattillee dhaadachaa jiraatan dhalaallee na janajjansiisaa jiraatan haalatti na qabanillee he'aadaa jiraatan waa takka fidan waa takka anis akkuma duraanuu rabbiin ilma namaa kana sammuu garagaraa kannee fi anis akkaataa gartee isa akkaataan itti isaan kana firraa ittisu anis hanga dandeetiiti yaatti numaan beeka akkaataan isaan itti firraa ittisu numaan beekaa jechuudha kanaaf obboleeyyan kiyya dila kana akkatti garaa jabaattanii calliftanii balloon rakkoo hamtuu kanaa tana keessatti gartee halkanii guyyaa cinqamaa jiru yoo asin ka miidhamee waa ta'u taate akkam jettanii ol baatanii viidiyoo maruu teessan sheeyni faanoo eessa utan sheekaas bira dhaqeetuma gargaaru ture sheeyniilleen akkasumatti waliin dhayinee gargaaru ture akkuma dheengadda gartee taan silaana jiraa jante warrootni dhalaan magaalaa tana keessaa hoo takka takkatti isin qabatteeti dhalaan magaalaa tanaa duraanuu sheeyitaana takka takka akka harree adii takka takka akkana siibaa yoo taate malee dhalaan hin jirtu dhalaa magaalaa tana keessaatti immoo takka takkatti isin fudhatee isiniin badee waan biraa jirtamoo maali rakkummaan ol baatanii hin dubbanneef yookaan itti dhayitanii viidiyoo maruulleen haa haftu eeguma isa gartee furmaata goonichi viidiyoo maruutu rooyya silaayisi icitiin akka nama jalaan baane anammoo icitiin tiyya arraas boru isaa gabbaatu biyya kana booda eega gartee abdii fi kun dhadhaatatanii bakka dalagaa tiyyaattis bakka hundattis bilbila jaartii tiyyaarratti illee bilbilanii bilbila barbaaddatanii na cinquu jalqabanii anam takka sodaadhu kana booda takka karaa fedhetti viidiyoo maraatiin dirree bee dubbadhaa mee dhiira taanaan abdii fi wanni nis dhufanii hanqan takka xurii qeensa jala na surraa waa taruu danda'anii. Sababa balloodhaa yoo miidhame moo haa miidhamuu sababa balloodhaa yoo miidhame haa miidhamuu sheenaatti hin qabu. Garuu immoo xiqqishollee taatu warri na ajaa'ibsiisu jiru nama moo bineensa warri na ejjisiisu jiru isii warra balloon cinaa dhaabbachuu ture kana. Micciirmee diineemmee baharmee nasruummee kana jechaa turtanii an mataa kiyyaan ni jira kun an mataa kiyyaan ni jira balloon nu haga kana qofaami nama hedduu bira dhaabbate nama hedduu cina dhaabbate nama rakkate balloon cinaan dhaabbanne hin jiru arreessa kuttan haram yaatan yookaan ol baatanii maaliif sagaleen taane afaaniin calliftanii nu teessanii kamu calliftanii nu teessanii nama aarsitan wallaahi nama aarsitan gaafa rakkoo teessanii balloon ammoo halkaniif guyyaa roobni yoo jiraate rooba keessa deeme aduu yoo jiraatte aduu keessa deeme abbaa ilmaanii ta'e osoo mataa isaatiifuu rakkoon xiqqoon qabdu rakkoo keessa jiru isin cinaa dhaabbataa isin
dure bahar keenya maal taate hay dila kan namni iyyee dararamee cinqamee mee eeysa kuttan ballo jechuun kana akkanuma calliftanii bahar kanuma calliftaa jarri kuni viidiyoo waraabee yuutuubii kana eegaan harkaa fuudhe yuutuubii balloo kana eegaan harkaa fuudhe viidiyoo waraabaniiti cicciranii narratti ergaa jiranii achirratti ol baasaa jira calliftee tuma ta'ee isaa dila kana baar hagayoomi viidiyoo isaan natti ergan fakkeenyaan asuma ol baaseetuma garaan nama gubata waati kullee isin dhagahamu qabdu balayyeen kiyya kanaafaan waan biraallee jechuun barbaadu waan guuttollee dubbachuun barbaadu balayyeen kiyya warri yaadaan bakka jirtanii lafa fagoo jiraattaniis biyya keessa jiraattaniis warri gara koomentiitii fi gara hundaanuu yaada balloodhaaf qoodaa jirtan balloodhaaf dararamaa jirtan cinqamaa jirtan jazaa keessa rabbi isin haa kafalu balayyeen kiyya balloo cinaa dhaabbannu balloo haa gargaaru lafaa kaane garaan na gubachaa jira kanaafin dubbadde haga viidiyoo biraa viidiyoo itti aantu walitti deebinutti balayyeen kiyya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته